بسم الله الرحمن الرحيم. الراس مقاخن كي قل في تو هقيو كنين إسا خافنان ركوب خوفيو دبدي إيغالي ربي خو إلهي قلما أكانغهو كرار نخاي موتي ورّا أديب كورّا قراچا أتمان نافتولچي إيخن كودي ميچا موتي يوغو موتي خانين قمني ميرچا إفقها وامرا خان إيغن نقيچا إفقها وامرا خان إيغن نقيچا الله قالت يوم أكبر أن الله أكبر حمله قالت يوم أني وان دقدو يا ربي يوم ما أني سا أبددو أتي دنديا وان دقدن قبدو أجاد أس دريساس واتكين دبدو yaadaaf muraada koo hiccitii yaadaaf muraada koo hiccitii keessaatu ni beektaa ilaahii atummaan naaf guutii si'ee kan naaf guutu atumti nuuf guutii si'ee kan guutu. Galatoomaa jechuu gaarommiina jechuu hiika isaa guutuu gaarommiina jechuu hiika isaa guutuu kani gocha irraa namayyuu hubatu malkaa namuu dhaqee irraa waraabbatu gaaddisaa haqqiidhaa teessoo nama hundaa Muhammadul Amiin ergaa rabbii guddaa ergamaa qur'aanaa kan nu yaanu faana nagayaaf rahmataa irratti nuuf roobsi yaa mootii ol aanaa nagayaan rabbuusi yaa rabbii ol aanaa. الله Shiftaan biyya أكبر الله أكبر هيا Shiftaan biyya gubee bobbaa nama kutee kan qadaa isaa namoonni hifate gaariin gaarummaa isaa fira bira tarte ambaaf alagaallee marumaa mararte isa namuu fedhuu harkatuma isaa salaam jecha jedhu bar ismii baheeysaa namuu na hordofaa markaza isaatiin arra isin geessaa salaam jecha jedhu ismii baheeysaa namuu na hordofaa markaza isaatiin fuudhee isin geessaa. مركز دار السلام كتمي الله تكتبا أكبر الله أكبر مركز دار السلام كتمي تكتبا سادا آدم كينيا قرآن ختمتي وانما أجبا دبرتي إسلاما قتلي شبابا سنة نبي كينيا خردفون حجابا سنة نبي إسي خردفون حجابا Saadaan arra gootee jecha rabbii tamaam gamtokkoon amiira tokkoffaa markas daarussalaam nama jabaa kanaa diin islaam barbaadaa kan hin dadhabsiifne yaanni alawaadaa tarraa qooda qabduu diin islaam ibaadaa saadaa binti aadam tan hin qabne daaddaa siin jechuufi dhufne baga itti geesse gaafa turte yaada siin jechuufin dhufe baga itti geesse guyyaa turte yaada. الله أكبر الله أكبر بقى جيس ساداتي مرحبا walitti abbaarrihuun facaa yaadaa hedduu bara sammuun namaa wanta baay'ee yaadduu bara aqliin deemtee nu taane gaaddidduu bara of wallaaltee maquma keetiihuu nama himuu didduu rabbumaa sabbartee saadaan wanta hedduu baga arra geessee uktii too bareedduu baga arra geessee uktii too bareedduu na dhageessii jechuun dhiiroo haati manaa osoo mimillattuu gamaa fi gamanaa tan barataa turtee diin rabbii amaanaa kabajamtuu namaa yaa saadaamsiin baanaa intala abbaa kootii tan buuftee qur'aanaa you are great home girl hedduudhaan siin boona you are great home girl hedduudhaan siin boona. الله أكبر الله أكبر هيا Qur'aanni ifaadhaa kan ibsu eeysumaa qur'aana barannaan hin jaamtu gonkumaa ibsaa qalbii namaa kan jiruu hawaasaa jecha dawaa dhugaa waan qalbii waswaasaa jecha qalbiif dawaa waan isii waswaasaa siin fedhee xumurtee saadaam aadam kootii maaf hin tahin martuu shamarreen islaamaa shamara akkateetii osoo nuuf baay'iftee hormaatatti fuftee takkateetii haati shamara waa beeytuu irraa horan maatii
ثم البؤاء قبدي هنجيسو هواتي ينتلا إسلاما تلا أبا كينيا مبروك ألف مبروك سيف من نجرا خنفقوف ديهنيا سيف من نجرا قمتشو تنتيتيف أختي أستتينيا الله أكبر. الله أكبر. jecha tokko lamaan afaan ingiliffaa walaleessuu fedhee dhaloota Mustafaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi qalbiin na hordofaa salawaatu rabbii wasalaamu alayhi qalbiin na hordofaa. The Quran is a light that never fades, a guiding star through life's dark shades. Its verses help the broken heart and show the soul truthful path. In times of fear, it is bringing us peace. In times of doubt, our faith increase. Each word a mercy from above, a sign of wisdom, truth, and love. Whoever holds this, it is close and the truth. Find this strange in all says and do. The Quran remains a pure and bright, a book of guidance, hope, and light. The Quran remains a pure and bright, a book of guidance, hope, and light. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديثني كن قفتو درجة قرآنا همو رافنيقها. حديثني كن قفتو درجة قرآنا همو رافنيقها. الله بقتي أكبر. الله أكبر. أنا إنجلي فهم بيخو الربيتم فسرت دا عربي خنان ناقل خنو. هيه لايف بقتي إنفان geessanii fuudheen nafa geessee maaleen banne silaa galanni kan rabbii dagadheetis qaalii hin hafne na jalaa dhimma kee dubbachuuf ustaada markadaa yaa ustaad Abdallaa osoo namni meeqaa adeemuu si faallaa kan jibbasiif kennan raabsaadhaa jaalalaa osoo abdiin kutiin ganamaaf galgala barsiisaa turuu kee ana qofaa miti hojii mul'attuudha ragaa baati biitii warra siiniif ibsuuf itti turte yaadaa akka gonfataniif qawlii rabbii guddaa isaan keessaa takka eebbifamtuu saadaa baga garteen ja'aa samara dadhabbii yaa ustaad Abdallaa barsiisaa qur'aanaa kan kalaama rabbii barsiisaa qur'aanaa kan kalaama rabbii silaas jazaa namaa inni beeku الله haqii أكبر. rabbuma الله أكبر. silaas jazaa namaa inni beeku haqqii rabbumaa tokkichaa isa uume khalqii addunyaa akhiraa sirraa qabee cinqii si haa guduun fuudhee tan akhiraa sinqii asitti siif kennee babbareedduu risqii si haa baasu rabbiin isii qabdu xiiqii si haa baasu rabbiin isii qabdu xiiqii kan dubbate anaa walaleessaa arraa kan dhaame ammootu ustaas Abdallaadhaa namuu fuudhaanarraa. Assalaamu alaykum keessummoonni kiyyaa warri biyya alaa ammaas warri biyyaa kanneen qophii tanaa hirmaannaa gootanii nuun jechuudhaaf dhuftan baga gammaddanii galatoomaan ja'aa jazaakumullahu hundumti keessanii kanatti aansuudhaa ammas kan koo yaadaa barattuu tooqaalii kattamtoo qur'aanaa saadaa aadamiiniin bakka itti geessee jechuudhaan barbaada. Amirran tokkoffaa amirraniis ammas amira tokkoffaa amira sadaffaadhaas tahee manguddoo fi horee shurxaa markazaallee miseensa markadaa mararra naannahee baga guyyaa kanaa martuu isin gahee an akka barsiisaa markaz daarussalaamitti yoggaaniin dubbadhu himuu hoo hin beekuu hangaan onnee tootirraa isin jaaladhu hundaaf galatoomaa hundumti keeysanuu urjiiwwan koo cuftuu kaniin ittiin boonu jabaadhaa diinitti wareega kafalaa jibban qabaatinaa kuufadhaa jaalalaa gareedhaan bahinaa ganamaa galgalaa qaalii walii godhaa adeemaa hin deeminaa faallaa markaz daarussalaam utubaa guddisaa hanga duraa caalaa irree isaa cimsaa faanarra wal deemuu
hamaaf mamii dhiisaa obbolummaa diiniin hamlee walii cimsaa adawwii diin rabbii bana adawwiin diin islaam banaa akka dhabduu yaa barattoota koo akkas godhuu qabduu yaa barattoota koo akkas godhuu qabduu an barsiisaan keessan dhaamsi koo kanumaa waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa jedhee ustaazni keessan kan isin jaallatu kan jaallattan sinuu kanuma qeebalaa kan kanarra caaluu dhaamsa biraan qabnu innuu lafee yaadaa dhaamsa qalbiif dawaa isiniif ergisee kan cuccufu qaawaa carraa milkiidhaatii dhugatti siif hawwaa jecha irraa dhumaa amirittii teenyaaf du'aayii kadhadhee hin wayyuu dheeressee amma yoon dhaabbadhe hin wayyuu dheeressee amma yoon dhaabbadhe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. He mashallah. Hayyee. Amirittii teenyaa oftii adde saadaa tan namuu jaalannu isii irraa hongaa mee jaalaluma isaa rabbi siif haa kennu halkanii fi guyyaa diin irra dawwamu eesi haa waafaquu hanga guyyaa dhumaa qadaan kan geegahee ajalli si waamu fuulduraas jabaadhu wantiin hin siif dhaamu silaa yeroon geessee wanni jennuun dhumu na dhageeffatuudhaaf galatoomaa namu arraaf asumatti kana caalaan deemu arraaf asumatti kana caalaan deemu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكم جالن خنجلا خنقبادا قمدني ولا ليس خنيا جالة ما في خبجما نما ولا ليس داعي ولا ليس أجايبا ولا ليس دينان إسماعيل قدا إسنقلتهم فنا خنا جالا جبادا فلدرن ديما بكا قدا قيا إسان إن شاء الله إيقا ولا ليس